Akkam jirtu fayyaa raajol fayyaa keessanii nagaadha akkam jirtu naguma nagaadha nagaan isiniif haa baay'atu eegame warra abbaa biyyaa xiyyaa jira isaa galatu nagaan nurra darbaniiru akkam ani immoo warruma jaarsaatu nu fuudhuudhaaf iyyaa nutti fiigan se'e garuu lakkee isaannoo dhimma isaanii fiigaa jiru isaaniif haa ta'u immoo nu bira darbaniiru akkam jirtu mee fayyaadhaa ijoollee Oromoo eessuma haa jirtu hin baay'attanii jedhee namni baay'een odeessa ani immoo maalii natti xiqqaattanii lakkoofsi keessan akka duraa sana baay'achaa hin jirtu qaqqaalewwan gootawwan mee as ba'ame warra garaddanaa fuul kitaabbii kana gubbaatti yaa'ee nama abaaru kaname hin gorsinaatii kottaa ijoollee as deebi'aa dhuga wanti baranaa kun sirrii miti yaadi amma jiru yaada jajjabaadha keessumatti ilmaan Oromootii fi yeroo bu'aa qabu keessa jirra dhuga yeroo bu'aa qabu keessa jirra hin dogongorinaa haasaa namoota dhuunfaan hin dogongorinaa dhiyeenya kana aartistii Oromoo jaallatamaaf jajjabee jabduu biyyaa tokko kan maqaasaa fakkeessanii sagalee isaa fakkeessuudhaan maqaasaattiin kan waa maxxansantu jiru isaan akkasii kuni dhuguma warra gandatti guddateedha natti fakkaata warra gandi guddise egaa ijoollee isin immoo warra gandi guddise ta'uu hin qabnu mee waa wal gorsinaa waa walitti himna amma beennu waan keessa dabarre seenaan xiqqoo hin qabu seenaan namni kamiyyuu seenaa qaba seenaan namaa garuu akkatti keessa waan keessa darbu irratti hundaa'a seenaan namaa kanaaf mee as ba'aa hin mari'annaa kottaa mee gara warra amma gurmuudhaan tolaan afaan Oromoo hiikaa jiranii kanatti illee makama isaanillee hojii guddaa hojjetaa jiru ijoolleen baay'ee wanta guddaa dhufaa jira gadi akkasumas warri kitaaba barreessan warri gulaaltonni warri walaloo barreessan darbees warri feesbuukii irratti fedhii isaaniitiin kaka'umsa mataa isaaniitiin kaffaltii tokko malee yeroo isaanii gubanii gatii intarneetaa kaffalanii maallaqa isaanii gubanii waa'ee oromummaatiif jecha halkanii guyyaa kan bo'an jiru shamarran Oromoo dargaggeessi Oromoo abbootiin Oromoo harmootiin Oromoo kaan wal lolu fakkaata kaan jechaan wal bira darbu fakkaata kaan wal tuffata kaan wal irratti waa barreessa inni kaan wal inaafa inni kaan immoo waan haaraa ijaaree as ba'ee sanaan galii galfachuu kan barbaadu faa fakkaata jechaadha addatti caccabne jechaadha garaagara faffacaane jechaadha gargar faca'umsa keenya kanaaf immoo namni mul'ata qabu nu keessa waan hin jirre fakkaata gaafa laallu jechaadha garuu nama mul'ata qabu nama mul'ataa waa yaadu nama waa'ee biyyaaf nagaa yaadu nama tokkummaa biyyaa yaadu nama yaada dhalate kana isuma hammeenyaaf uumame gara nageenyaatti kan deebisu kennaan uumamaa nu keessa jira jechaadha namoota hedduu jira jechaadha kottaame nuti wal taane yaada wal fakkaataa qofa miti kan walitti qabuu qabnu yaada wal hin fakkaannes walitti finna yaada waliif faallaa ta'anis hin mariisisna jechaadha maaliif namni tokko nama tokko irratti waa barreessa maaf namni tokko nama tokko jibba maaliif namni tokko fayyuma nagaa lafaa ka'ee dhaaba tokko abaara ilaa waatu jira malee namni waa malee waan jedhu yookaan namuma dhuunfaa sanatu rakkina mataa isaatii qaba yookaan immoo namni dhuunfaan sun ergama wayii raawwata yookaas dhuguma dhaaba inni balaaleffatu yookaas nama dhuunfaa inni balaaleffatu sanatu rakkoo inni irraa balaaleffatu sana keessa daddaaqaa jira jechaadha eessa akka inni ta'e kan adda baafachuu dandeenyu gurmuulee wal micciiru sana lamaan wal biratti qabne isaanumaayyuu wal barsiisna yoo wal hin beekan ta'es namoonni wal abaaru beekaa
baay'een keenya fuulaan malee keessa walii hubachuu hin dandeenyu. Tokko waliin hojjechuudhaan namni wal barata. Lammata namni wal ta'ee waan tokko irratti yaada waliif hireetu sasan ammoo waliin hojjetee yookaan raawwii isaa irratti wal arga jecha eenyuun akka ta'e waa jalqabuu miti yookaan waa waliin mari'achuu irratti miti namni kan wal qoru raawwii nama sanaa irratti waa beekta jecha gurmuu duratti dhufanii amma afaan miidhagfatanii barreeffama barreeffatanii bilbilaan namoota garaagaraa irraa yaada walitti qabatanii bakka garaagaraatti viidiyoo namoota garaagaraa dhaggeeffatanii jechuuwwan qaqqaalii ta'e jechama nama honnee namaa dammaqsu walitti qabatanii kan waltajjii irratti ba'anii akkuma gaariitti jecha akkuma nama laa hojii guddaa hojjetu tokkootti mul'atanii as dhufu harkatti waa qabatanii jecha sammuu isaanii keessatti garuu dubbisanii kan baratan turre caalaa jecha isa dubbisanii baratan sana immoo gara maalitti jijjiiru gara hojii otoo hin ta'in gara biizineesii dhuunfaa isaaniitti kan jijjiiran namoota hedduu jira jecha kanaaf nuti dhugaadhaaf madoofnee dhugaadhaaf cabnee dhugaadhaaf dhiphanneerra yoo ta'e dhuguman isiniin jedha nama balaaleffachuurra dhaaba balaaleffachuurra gurmuu balaaleffachuurra afooshaalee balaaleffachuurra hawaasa balaaleffachuurra maal gochuu qabna beektu walitti dhufnee inni dhugaa kamii kamtu wal faana deemuu danda'a kamtu wal faana deemuu hin danda'u isa wal faana deemu jabeessinee isa wal faana deemuu hin dandeenyeef immoo fala barbaanna akkaataa inni itti wal ta'uu danda'u fala itti barbaanna jecha akkaataa inni itti wal faana bobba'uu danda'u akkaataa inni itti wal faana hojjechuu danda'u yoommoo wal faana hojjechuu kan hin dandeenye ta'e lamaanuun kan keenya ta'e jecha lameenuuyyuu kan keenya ta'e wal faana hojjechuu yoo hin dandeenye akkaataa inni itti gargar cabsatu akka wal hin tuqne akka afaaniin wal hin abaarre akka wal tuttuqee namoota akka inni addaan hin qoqqoonne yaada addaan ba'iinsa akka inni hin finnee fi waan inni qabu gargar fageessuu fi qabna jecha araarsuutu nurra jira jecha gargar hirmaatee gargar deebi'ee sochii mataa isaatti socho'uutu irra jira jecha kan kanaan alaa wal honnobaa wal doorsisaa wal sodaachisaa wal tuffachaa takka dhugaa haasaa takka kijibaa takka waan hin jirre jiraachisaa takka waan jiru bal'eessaa wal lallaaqaa fuulduratti adeemuu hin dandeenyu jecha kanaaf uummanni keenya baay'een inni kaan hidhamee inni kaan ajjeefamee inni kaan immoo rakkoo garaagaraa keessatti kufee argama jechaadha yeroo ammaa kana kaan daandii irratti ba'ee biyya isaatii ba'ee achi buuteen isaa kan hin beekamne achi geesseensaa kan hin beekamne qurxummiin kan garaa irratti nyaata nama meeqa qabna dhiiru warra hotum amma immoo warra isaayyuu lafa inni ga'e kan hin beekne nama meeqatu jira inni bakka geesse bakka yaadde geesse lafa ga'uunsirra jiru geesse dhuftee immoo deebitee nama kana gargar faffacaastu uummata kana gargar bittinneessitu yaadaan addaan qoqqooddu maaloo dhiisi adaraa uummata hin balleessinaa uummata addaan hin soqinaa addaan hin faffacaasinaa rakkina guddaatu nurratti uumamaa jira rakkina guddaatu nurratti dhalate rakkina guddaatu of harkaanu qaba sabni akka sabaatti dhiphina keessa jira jechaadha sabni akka sabaatti rakkoo hamaa keessa jira jechaadha rakkina sabaa kana immoo akka rakkina dhuunfaa keenyaatti fudhachuutu nurra jira dhiiru rakkina